Sirna yaadannoo durbee Qananii Addunyaa waggaa tokkoffaa kaleessaa geggeeffame irratti namoonni baay'een yaada garaagaraa kennaniiru. Yaada isaan kennan keessaa muraasni kan asirratti argitan kun fuula tiiktookii ishee irratti akkas jettee dubbachaa turte. Maatiin Qananii Addunyaa dadhabaniiru, humna dhabaniiru. Waan kana seeratti dhiyeessanii seerris harkaa fuudhuu dideera. Namoonni Qananii Addunyaa irratti miidhaa kana geggeessan namoota nuti beeknudha jedhu ifaan ifatti. Kan isaan shakkan artist Andu'aalem Gosaa abbaa warraa ishee ta'uu danda'a. Akka dubartiin kun jechaa jirtutti namni Qananii Addunyaa miidha yookiin namni kanaan dura shakkame akka barbaadetti mirga isaa guutuudhaan kan inni socho'aa jiru, akka barbaadetti kan inni jiraataa jiru. Isheen garuu gumaan ishee dagatamee achumaan haftee jetti. Seerri biyya kanaa maaliif keessa laala? Maaliif maatii Qananii Addunyaa hin dubbisne? Mirgi dubartootaa waan kana waan godhu dhabeera. Amma dhumaattis deemee isaan gargaaruu hin dandeenye. Kanaafuu maatiin ishee miidhama guddaa keessa jiru. Namni maatii ishee galagalee ilaalan jiru. Keessumaa harmeen ishee baay'ee nama gaddisiisu jetteeti kan isheen dubbatte. Garuu akka fiiliingii ishee irraa arginutti nama maatii isheetiif gadde ni fakkaatti namni kun isa jedhudha. Akka fakkeenyaatti yoo kaasne ilaalla. Namoonni du'a Qananii Addunyaatiif quuqaman gaafa sooshaal miidiyaa irratti ba'anii dubbatan sabni Oromoo akkasuma namoonni abbaa warraa ishee duraanii Andu'aalem Gosaa jaallatu akkas jedhaniiti kan isaan dubbatan. Namni kuni yookiin namoonni Qananiitiif gaddan kuni Qananiitiif yaadanii miti. Artist Andu'aalem Gosaa sababa jibbaniif, aartii Oromoo sababa jibbaniif, aartiin Oromoo sababa guddachuu isaa hin barbaanneef Andu'aalem Gosaa addunyaa aartii keessaa baasuu barbaadaniiti jedhanii namooti dubbatan. Akka yaada namoota tokko tokkootti aartiif Andu'aalem Gosaa fi duuti Qananii Addunyaa waa wal ilaallatu miti jedhanii namoota dubbatanis ni jiru. Kan nuti barbaadnu gumaa intala keenyaati malee aartii Oromoo baraaru yookiin aartii Oromootiif namni kun gumaacheera kan jedhu hin sobnu. Garuu nama ajjeesanii akkasitti miliquun hin danda'amu jedhu namooti tokko tokko. Gaafa akkas jedhan Andu'aalem Gosaa akka waan mucayyoo kana ajjeesetti namooti baay'ee kan dubbatan. Inni garuu yeroo darbee sooshaal miidiyaa irratti ba'ee wantoota garaagaraa dubbatee tureera. Maatiin ishee kan dubbatanii dhibbatti isa shakkuu isaaniidha. Intalli kunis sooshaal miidiyaa irratti amma kan isheen baatee dubbachaa jirtu akka waan Andu'aalem Gosaa mucaa kana miidhee akka waan tanni ajjeese calliseettidha. Maafii mirga isaa guutuudhaan socho'a? Maaliif itti hin gaafatamu? Aga dhugaan ishee ba'utti mana hidhaa maaf hin turredha yaadi namooti baay'een kaasa. Garuu Andu'aalem Gosaa mucayyoo kanarraan oguma miidhaa geggeesseera isa jedhuuf sooshaal miidiyaa irratti obboleessi Qananii Addunyaa waan garaagaraa maxxansaa tureera. Rukutamuu ishee gaafa isheen miidhamtu suura ishee sooshaal miidiyaa irratti yeroo baay'ee maxxanseera. Kanumaan wal qabatu namooti baay'een akka wanta inni mucayyoo kana ajjeesetti garuu seerri isa gaafachuu dhiisettidha namooti baay'ee yaada isaanii kan kennan. Namooti yaadannoo ishee irratti argaman kunis gara caaluu Andu'aalem Gosaa akka hidhamu yookiin akka itti gaafatamu ajjeeseera jedhanii dhibba baanii dubbachuu malee wanti isaan hafe tokkoyyuu hin jiru. Keessumaa dubartiin kun akka hin jettutti quuqama dhuunfaa ishee haa qabaattu. Garuu wanti ishee irraa mul'atu jibba Andu'aalem Gosaa akka qabdu akkasuma Andu'aalem Gosaa itti gaafatamuu akka qabu akka waan beektu isatu ajjeese akka jechuuti. Akka isheen dubbachaa jirtutti isa kanaaf Andu'aalem Gosaa mucaa kana miidheera yoo ta'e seeraan itti gaafatamuu qaba dhugaadha. Garuu waggaatti gaafa yaadannoo ishee ga'u gaafa namooti bakka sanatti ol ga'an jibba nama dhuunfaadhaaf qaban du'a mucaa kanaatiif fakkeessanii namooti dubbatan gamanumaan akka dhaabatan barbaadu namooti baay'een illee. Kanaafuu isin akka yaada dhuunfaa keessaniitti Andu'aalem Gosaa mucayyoo kana miidheera yoo jettanii seeratti dhiyeessitanii seeraan qabsiisuu sooshaal miidiyaa irratti baatanii shakkamaa nama gochuun waan danda'amu miti. Seerris waan kanaa seeraan qabatee hordofuu qaba. Gumaan mucaa kanaas akkuma namooti gama sooshaal miidiyaatiin ba'anii jedhanii gumaan ishee argamuu qaba. Qananii Addunyaa gumaan ishee ba'uu qaba. Namni jibbu hin jiru. Garuu jibba dhuunfaatiif jettanii ekelee akkas ta'ee akkana ta'e jechuun hin danda'amu jedhu namooti baay'een. Kanaafuu sirna yaadannoo ishee guyyaa kaleessaa Finfinneetti kan geggeeffamee ooledha jechuudha. ከኔ ጋር የቀረው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የእናትና አባቷ የቤተሰቦቿ አቅም ማጣት። እኛ ነን በቃ አቅማቸው፣ እኛ ብቻ ነን ያለናቸው። እናቷ ማለት ነው እንዴት እንደሚሰፈሰቡ ብታዩ ወለዳ እንጀት። ልጅ ያለን ሰዎች ማለት ነው እናውቀዋለን ስሜቱን። ልጅ ያላችሁ ሰዎች ስሜቱን መገመት ትችላላችሁ። እንዴት እንደሚያሳዝኑ አቅም የላቸውም። በቃ ደክሟቸዋል። ማን ነው ቲሸርት ማሰራት፣ ጧፍ ማብራት
በየሚዲያው እየተሄደ መሰጣት ማን ይወዳል? 25 ዓመት ልጁን ቀብሮ ጋይስ እነዚህ ሰዎች እያለቀሱ ያሉት በመሞቷ ብቻ አይደለም በኑሮዋም ነው። ያ ሁሉ ስቃይ ያ ሁሉ በደል የቻለች ልጅ ማለት ነው። ዛሬ ነገ የማይባል ኬስ ዛሬ ነገ እየተባሉ ይሄ ደብዳቤ ባለጌ ሰው በነፃነት እየተንቀሳቀሰ ያለ ነው። እንዴት ትችሉታላችሁ እናንተ ሰዎች? እንዴት ትችሉታላችሁ? እንዴት ዝም ትላላችሁ? የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ምንም ማድረግ አይችሉም። የፍትህ ሚኒስቴር ቫይሱ ድረስ ገብተዋል። እነዚህ ሰዎች እያመላለሷቸው እነሱ ፍረዱልን አላሉም። በነገራችሁ ላይ ግደሉልን፣ ስቀሉልን፣ እሰሩልን አይደለም ያሉት። ኬዟ ድጋሚ ይታይልን ነው ያሉት። እናትም ስለሆንኩ እልህም ውስጤ ስላለ ዛሬ ደግሞ ሄጄ ሳያቸው፣ ሳወራቸው፣ ሳቅፋቸው ደግሞ የተሰማኝ ስብራት እነሱን አያርገኝ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። በልጃችሁ አትዩት። አይ ነው የምድር ፍትህ ቀነኒን አይመልሳትም፣ ግን ፍትህ ያስፈልጋቸዋል፣ መልስ ያስፈልገዋል። ይሄ ሁሉ ህዝብ እየጮኸ ማነው እሱ? ማነው እሱ? ምንድነው እሱ? ስንት ባለሀብት፣ ስንት ባለስልጣን፣ ስንት ወንጀል ሲሰሩ ከስልጣናቸው ከገንዘባቸው ምናቸው ሳያድናቸው ለፍትህ ሲቀርቡ አይተናል። ማነው እሱ? አንድ አመት ያለ ምንም መልስ። ኬዟ ድጋሚ ይታይላቸው። እነዚህ ሰዎች ኬዟ ድጋሚ ይታይላቸው። እነዚህ ሰዎች በየቀኑ እያለቀሱ ነው። አብረናቸው በየቀኑ እናለቅሳለን። እነዚህ ወላጆች በየቀኑ እየተሰበሩ ነው። አብረናቸው እስኪጠገኑ እንሰበራለን። ዝም አንልም። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እኛ አቅም የሌለን ሰዎች አይደለንም። እውነት የቀነኒ ደም ያሳዘናችሁ ከሆነ የሌሎች ሴቶች ደም ያሳሰናችሁ ያሳሰባችሁ እልህ ውስጥ የከተታችሁ ከሆነ አቅም የሌለን ሰዎች አይደለንም። ስለዚህ ከአሁኗ ደቂቃ ጀምሮ የአባቷን ቃል ነው የምንሰማው፣ የእናቷን ቃል ነው የምንሰማው። መላልሰን ደከመን እያሉ ነው። ደከማቸው። እሺ ምንድን ነው የምትሉን? ምን እሰሩልን ግደሉልን አላሏችሁም? ኬዛቸው ከመጀመሪያው ከችልስ ከሞተችበት ቀን ጀምሮ ቤቷ የተፈተሸበት መንገድ፣ ኤቪደንስ የተሰበሰበበት መንገድ፣ ኦታፕሲዋ ሁላ ሳይቀር በጣም አንገታቸውን የደፉበት ኬዝ ነው ይሄ ኬዝ። ድጋሚ ክፈቱና ድጋሚ ሌሎች ፖሊሶች፣ ሌሎች መርማሪዎች ይሄን ኬዝ ይዩላት እባካችሁ። ይሄን ብቻ ነው ማለት የምፈልገው። ለአሁን በጣም ስሜታዊ ሆኛለሁ። ማለት እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጥ። እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጥ። ፍርድ ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አይዘገይም። እንደ ሰው እግዚአብሔር አይዘገይም። አንተም በነፃነት መንቀሳቀስ መኖር ከስፖንሰሮች ጋር አልበም ልታወጣ እናያችኋለን። ትንፋሻችን እስክትወጣ ድረስ መልስ መጠየቃችን አናቆምም፣ አናስተኛችሁም። ሌሎቻችሁ ከኛ ጋር ከሆናችሁ ጆይናስ በንቃት ተጠባበቁ። ፍትህ ለቀነኒ።